jechuun aangoo kanatti kanan dhufe filannoo uummata kanaati utuu hin taane kaayyoo haadha kootii galteessumarra taa'een galateeffadha. Erga aangoo qabattanii kaastanii hanga ammaatti hojiiwwan hojjettan uummata keenya waggaa furguute moo akkamitti warra sanarraaf immoo adabbii irra deebii hin qabneen diroonii achira naannoftu ilaaluudhaan diroonii mataa isaanii kalaqanii akka uummata godhe sanaatti garaan koo diriireen bee nusi nun dagatinaa keessaan dhiibbaa gochaa turreeti. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa isin yeroo dheeraadhaaf keessaan nagaafachaa turtan har'a qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Isaanis hoogganaa biyya kanaa kan ta'an asumaan isinitti dabarsa. Akkuma ati kaaste ani hoogganaa biyya kanaati. Uummanni ani bulchaa jiru baay'ee akkana jaallatu hin beeku. Hin beeku yeroo jettan uummata kanarraa shakkii qabdu moo mee akka inni daawwattoota keenyaaf ifa nuu godhaa? Jechuun aangoo kanatti kanan dhufe filannoo uummata kanaati utuu hin taane kaayyoo haadha kootii galmaan gaachuudha. Anis eeboo aangoo kootii kalmaan hin baachaa jira. Tarii uummanni kun yoo na jaallata ta'eef teessumarra taa'een galateeffadha. Tole haasaa keessan irraatii teessumarra taa'een galateeffadhaa jettan uummanni keenya yookaan sabni Oromoo kan inni nama galateeffatu teessumarraa ol ka'eeti nama galateeffata. Isin immoo teessumarra taa'een galateeffadhaa jettan mee kana daawwattoota keenyaaf akka inni ifa ta'utti ammayyuu ifa nu godhaa. Barri kun shakkisiisaadha. Yoo marcumarraa ol ka'ee uummata kana galateeffadha teessumni duwwaa teessumarra namni jiru jedhaniitu ajandaa feesbuukii godhatu. Ani immoo akka salphaatti marcuma kana gadhiisuun barbaadu. Tole gaariidha. Gara dubbii keenya ijoottan isin deebisa. Erga aangoo qabattanii kaastanii hanga ammaatti hojiiwwan hojjettan uummata keenyaaf mee ifa godhaa. Tole erga jettee saba kootiif waantan godhe waan ani isaan godhes isaan jalaa dhokataa miti. Hojiiwwan jajjaboo fi boonsaa ta'an hojjennee jirra. Tole isaan boonsaadha jettan kana akkuma fakkeenyaaf ta'utti mee ifa nu gochuu yaala. Maaliif seetan yoo xiqqaate waggoota arfan kana keessatti hojiiwwan gurguddaa ta'an nutti himtu jedhee waan ani yaaduuf. Waggaa furguute moo waan ani halkan afur aangoorra taa'e natti fakkaata. Karooraan waggaa 10 baafadhe dordume jechuudha. Itti fufa barriin dhaabbatu. Tole erga jettee akkuma aangootti dhufeen biyyoota ollaarra naanna'een cheek isaan gochaa ture. Innis waa lamaaf na fayyade. Tokkoffaa mootummaa jijjiiramaa fi haarawaa jedhanii akka isaan na faarsan dhageettii addunyaa biratti akkan argadhuuf ture. Inni lammataaf inni barbaachisaan gochawwan tokko ani biyya keessatti hojjechuu danda'u dhaabinaan jechuu akka isaan hin dandeenye bareen gale. Gara biyya keessaatti gaafa deebi'u immoo gufuu jijjiiramaa warra ta'an karaarraa maqsineerra. Akkamitti namoota saba keenya nurkaa baasu jennee yaadnu hidhaa qaallittiif Qiliinxoo qofa osoo hin taane manneen barnootaa biyya kana keessa jiran itti fayyadamuudhaan akka mana hidhaatti nu tajaajilaa turaniiru. Itti jirus warra sanarraaf immoo adabbii irra deebii hin qabneen karaarraa maqsineerra. Garuu wanta karaa lixaa nutti dhufe kana yaaddoo hamaa nutti ta'ee jira. Haa ta'u gaaffiin koo inni itti aanu wantuma karaa lixaa kan biyya kana mudateedha. Isin kan akkamitti furmaatatti gochuu dadhabdan? Inni wal xaxaadha. Dargaggeessi duraan dhagaa guuree karaa cufaa ture sun qawwee kaasee lagatti kenna. Dursee siisteema sana waan irratti hojjedheef dargaggeessi tokkollee amma dhagaa kaa'an jiru. Karaas cufaa hin jiru. Hundumtuu samiidhaa gadi roobee haa ta'u lagaa akka uleetti haa muratu haa ta'u qawwee baatee yaa'aa jira. Naraaja namoonni miti tokko qeerroon hin jiru. Qeerroon bitameera naan jedhu. Qeerroo saantima diimtuudhaan bite tokko ani hin qabu. Qeerroon gurgurees hin qabu. Kanaadha yaaddoon kun guddaan. Ammas garuma lixaa kanattan isin deebisa. Dargaggoota qawwee kaasan jettan kana balleessuun meeshaa gurguddaa fayyadamaa akka jirtantu dhaga'ama. Even diroonillee akka fayyadamtanii rukuttaa jirtantu jira. Gidduma kana immoo dargaggoonni lixaa diroonii achira naannoftu ilaaluudhaan diroonii mataa isaanii kalaqanii achi as ba'an jedhamee jira. Isin mee kana akkamitti ilaaltu?
diroonii koo lammataa achitti hin ergu. Sodaan koo inni guddaan meeshaa diroonii keenya daaraa botoroo godhu oomishuu waan danda'aniif takka uummata godhe sanaatti garaan koo diriiree hin beeku. Summii isaan Oromiyaa ulfeessaniin Itoophiyaan di'uu dadhabdee rakkataa jirti. Gurbaan naannoo bushu kunis intalli magaalaa guddoo biyya kanaa bulchitus anis kunoo gaa magaalaa guddoo biyya kanaa sadi taanee bulchina. Kana keessa jirra gaa. Yoo akka carraatee humni lixaa dhufu kun aangoo irraa isin buuse maal hojjettanii jiraattu moo ogummaa addaa qabdu? Anumtu shakkeera. Akkuma hamma maasaraa kootiitti dhufanii biyyi kun karaa keecheeti. Waaqayyo si faana jira. Biyya kana situ jijjiira. Afrikaallee situ jijjiira. Akkuma naan jedhanii natti raajan akka sana ta'een gatii isaanii baasaaf. Raajii, paasterii waan akkasii ta'uu barbaaddu? Eeyyee. Tole dhumarratti naaf wanti jettan yoo jiraate saba kanaaf yookaas ergaa yoo qabaatan asumaan dabarfadhaa. Tole uummanni kun hundumtuu na hordofa. Jechuun miidiyaaleen barbaachifne tokko cufneerra. Miidiyaalee nufaarsan qofa hambisa. Taa'urra jedhee uummanni guutuu kun nun hordofa. Abiddi lixaan Oromiyaatti qabsiifame kun guutuu Oromiyaa ol ga'ee jira. Yeroo isin abbaa barbaadanii shuumtan, abbaa barbaadan shaartan dhufaa jira. Gaafas nus nun dagatinaa keessaan dhiibbaa gochaa turreeti. Tole haga ammaatti waamicha keenya kabajanii haga ammaatti waan wajjin turtaniif guddaa isin galateeffannaa maqaa daawwattoota keenyaan galatoomaa isiniin jedhe. Isinis gara istiidiyoo keessanitti waan naaf hirtaniif galatoomaa. Daawwattoota keenya qophii keenya jalqabaa kaaftanii hanga ammaatti nu hordofaa waan turtaniif guddaa isin galateeffannaa galatoomaa isiniin jenna.